Okey akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan baga nagaadhaan ammallee gara Bonanza Wisdom YouTube chaanalii dhuftan isiniin jechaa mee mid exaamii yeroo darbe dalagamee Dirreedawaa Yuunivarsiitii keessatti waliin ilaallaa marii kanarraa diskashinii kanarraa waan hedduu akka barattan abdiitiin qabaa. Egaa kun foormaatiin qormaatichaa maal akka fakkaatu agarsiisudha. True false multiple choice say items total weight kun mid exaamiin gaan final examii fi nama qopheessu qormaata jiran keessaa tokkodha. Mee itti deemna. Egaa yeroo hundumaa yeroo qormaan hojjetamu wantoota barruulee qormaataa sana irratti barreeffaman hunda xiyyeeffannoo ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'e argama. Kanaaf asirratti barreeffaman yoo ta'e jalqaba peejii yookiis fuula qormaataa irratti maqaa yuunivarsiitii ni barreeffama. Kolleejiin qormaaticha qopheessu ni barreeffama. Departmentiin qormaaticha qopheessu illee ni barreeffama. Saniin booda instruction itti fufama. Qabiyyeen qormaata sanaa maal akka fakkaatu illee akkuma kanaan argitan inni illee ni barreeffama. Egaa achi keessatti maqaa ID streamii section name ID stream and section maqaa ni barreessita. ID barreessuun dirqama streamii natural science social science barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Sectionii meeqaffaadha 1 2 3 4 soddommaffaadha 40maffaa sectionii ofii barreessuun barbaachisa. Sababni isaa qormaanni adda ba'ee citee walirraa addaan ba'ee baduu ni danda'a. Gaafa baduu maqaan irra hin jiru taanaan qormaanni nama sanaa yoo bade namni itti gaafatamu hin jiru jechuudha. Maqaa hin barreessine yoo ta'e namni itti gaafatamu jiru. Maqaan kan barreeffamu ID'n kan barreeffamu immoo question sheetii waraqaa qormaataa answer sheetii waraqaa deebii lamaanuu irratti barreeffamuu qabaachuudha. Jarreen adda bahanii cituu danda'u waan ta'eef. Lamaffaa make sure that the exam has 5 consecutive pages including the answer sheet. Qormaanni sun peejii 5 qaba jedhamee fuula jalqabaa irratti barreeffameera taanaan daftee lakkaa'utu irra jira. Namoonni hedduun dogoggorri isaanii qormaata ni beeku akkaataatti qormaata hojjetan immoo beekan. Akkuma kanaan dura waliin ilaalle teknikoota ittiin qormaata dalaganii darbanii waliin ilaalle keessa qajeelfama jiran hunda dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qajeelfama sana keessaa maqaa kee ID kee sirriitti qulqullinaan barreessi. Maqaan namaa dubbifamuu danda'u irra jira. ID namaa dubbifamuu danda'u irra jira kan barataadha jechuudha. Baay'een keenya akkamitti akka maqaa keenya illee sirreessinee barreessuun hin beeknu jechuudha. Kun baay'ee murteessaa akka ta'e beekuun irra jira. Barsiisaan waan ati barreessitu sun isa hin harkisu taanaan carraanni qabxii gadaanaa sii kennullee ol kaa'adha jechuudha. Kun waanuma waan jirudha. Make sure that the exam has 5 consecutive pages. Waraqaa fuula 5 akka inni qabu cheekii godhi answer sheetii wajjiniin jedha. Answer sheetiin ala yoo jedhe immoo answer sheetiin ala lakkaa'u irra jira jechuudha. Switch off your mobile. Mobaayilii kee cufadhu jennaan cufadhu. Irraa hojjettes dhiiftes mobaayilii banamaan argamee jennaan barsiisaan qormaata sana qoru sirriitti mallatteessuu danda'a. Try all questions gaaffilee hunda yaali. Guyyaa isaa ilaali. July 2022 jedha kuni guyyaan isaa barreeffamu ture. July 2021 jedha taanaan qormaata darbeetii gaaffii irratti ka'uu irra jira jechuudha. Ati shiitiin arganne taanaan mika biraan shiitii argatee dubbiseera taanaan qormaanni kan bara darbeerraa koppii ta'uun seeraan dhorkaadha waan ta'eef kunillee gaaffii kaasuu danda'a waan ta'eef akka tasaa 21 jechuu danda'u jijjiiruu dhiisuu danda'u jechuudha. Kunillee ilaalamuu irra jira nu fayyada waan ta'eef. Kallattiidhaan gara qormaataa deemnu kutaa tokkoffaan dhugaaf sobadha true or false dha. Instruction qajeelfama kan jedha right true if the statement is correct and false if the statement is incorrect 5% jedha. Persentii isaa dabalullee gaaffii sanaaf wayitii nuti ilaallu bakka nuti ilaallu murteessa waan ta'eef ilaaluun gaariidha. Yoo dhugaa ta'e yoo sirrii ta'e dhugaa jedhe yoo dogoggora ta'e immoo soba jedhe. Isa iyyuu maal jechuu irra ture and write your answer on the answer sheet provided jechuu irra jira. Amma qormaanni kun answer sheet qaba waan ta'eef kun irratti barreeffamutu isa irra ture jechuudha. Lakkoofsa tokko insight learning refers to the process of learning which suddenly arrives at a solution for a problem. Kun definitionii insight learning jedha. Insight learning ni akaakuu cognitive learning keessaa barnoota sammuu namaa keessa gaggeeffaman keessaa tokkodha. Innis immoo maal jechuudha jennee kaafnee jirra jechuudha. Barnoota yookiis yeroo rakkoon tokko nu qunnamu akka tasaa furmaanni rakkoo sanaa sammuu keenyatti dhufee agguu furruu jechuudha. Fakkeenya kan isinii kaasee yaadatte yoo ta'e jaldeessi muuza bantii manaatti rarraatee jirtu utaalee buufachuu dadhabee jaldeessi kan dhibaa'aanii kun silayyuu mi'ooftu kun silayyuu hin bilchaane jedhee dhiisee deema. Jabaan jaldeessaa garuu maaltu sammuutti dhufaa fi
teessuma kana fudhee yoo achi kaa'e ani muuza kana qaqqabee buufachuu ni danda'a jedhaa jechuudha. Kun akka tasaa sammuutti dhufe. Saniifuu maal godhaa? Teessuma sana fidee wantii bakka muuziin sun itti rarra'ee jiru jala kaa'a yaabbatee akka salphaatti fudhataa jechuudha. Kun rakkoo isa quunnameef furmaata akka tasaatti taasisaa insight learning jedhama jechuudha. Lama, both positive and negative reinforcement increase the probability of behavior. Positive haa ta'u, negative haa ta'u, reinforcementiin jajjabeessituun negative haa taatu, positive haa taatu, amalli ittaanii dhufe sun akka jabaatu gootii jedha. Eeyyee dhugaadha. Sababa negative jedhameef soba ta'uu hin danda'u. Akkuma kanaan dura waliin kaafnee dubbanne positiivnis negatiivnis amala barbaachisaa ta'e jabeessuu jennee kaasneerra reinforcementiin. Sadaffaa, all behaviors are learning behaviors. False. Sababni isaa amaloonni hundumtuu barumsaan hin dhufani. Amaloonni uumamaan dhufan jiru. Kan akka puubertii fa'aa, kan akka wal quunnamtii saalaa, kan akka furdina sagaleedhaa. Isaan kun uumamaan kan dhufanidha jechuudha. Behavioriidhas waan ta'eef, jijjiirama amalaatis waan ta'eef. Kanaaf inni kun kan jechuun jiru garuu amaloonni hundumtuu barnootaan shaakalaan learning jechuun relatively permanent behavioral change due to experience or practice jenneerra waan ta'eef sababa shaakalaatiif sababa muuxannootiif dhufaa jechaa jira. Lakki kan sababa muuxannootiif dhufne hin jiru. Kabiraan kan sobasa taasisu all behaviors are not learning behaviors. Unlearning behavior kan jedhames hin jiru. Kan unlearn goonu kan waan dura baranne tokko ittiin of kee abaabnu. Fakkeenyaaf namni sigaaraa xuuxuu barate amala sigaaraa xuuxuu barate tokko deebi'ee of keessaa baasa. Deebi'ee wallaalaa jechuudha. Wallaaluun iyyuu behavioral change jijjiirama amalaati. Kanaaf learning qofatu hin ta'in unlearning illee waan jiraniif soba taasisu jechuudha. Arfaffaa, continuous reinforcement is highly resistant to extension than partial reinforcement is. Kun sobadha. Continuous reinforcement jechuun akkuma kanaan dura dubbanne amala tokko haaraa irratti ogguu shaakalchiifnu amalli barbaachisaan ogguu mul'atu yeroo inni mul'ate hundatti reinforcement yookiis jajjabeesstuu kennuufi. Fakkeenyaaf sareen tokko akka inni harka nu qabu shaakalchiifna yoo ta'e sareedhaanii sheek ittiin jenna gaafan harka keenya nu qabu foon afaan keenya. Sa'aatiin yookiis yeroo inni itti harka keenya nu qabe hundatti foon afaan kaa'uu jechuun continuous reinforcement. Amalli tokko yeroo argame hundumatti yoo jajjabeessine continuous reinforcement jedhama jechuudha. Garuu seera guddina amalaaf jijjiirama amalaa keessatti continuous reinforcementiin yeroo hundumaa jiraachuu hin danda'u. Uumamuma isaatu nuuf hin ayyamu waan ta'eef sababaaf fakkeenyaaf Ingiliffa barachuu mucaa Ingiliffa barsiifnu tokko yeroo dhumannitti Ingiliffa sirii dubbate hundumaatti jecha Ingiliffaa yeroo afaanii baasu hundumaatti reinforcementii godha. Karabeellaa binnaaf yoo ta'e yookiin jajjabeessan yoo ta'e kun bara jireenya isaan gana dulloomotti fufuu hin danda'u. Yeroo tokko irra geenii dhaabbata jechuudha. Or namni hojii gaarii tokko hojjetee badhaasa argatu tokko hojiin wal fakkaataa yeroo hundumaa hojjetu sanaanii amali sun itti fufuu hin danda'u. Continuous tun ta'in intermittentiidhaan badhaasni tokko yeroo hin beekamnetti namaaf kennamuu isaatiin amalli baay'ee jabaachaa adeema. Maaliif yoom akka nuu kennamu hin beennu hammam akka nuuf kennamu hin beennu. Kanaaf haala ciccitaadhaan continuous tun ta'in haala ciccitaadhaan amalli sun akka inni itti fufuu taasifna malee amalli jalqaba irratti akka namitti hin shaakaluuf jalqabnee sababanni amala sana argisiiseef yeroo hundumaa waan badhaafneef extensioniin hin jiraatu jechuudha. Extension jechuun amalli tokko baratamee baduudha jechuudha. Kanaaf kan extensionii baay'ee resistii gochuu danda'u intermittent reinforcement jedhama malee continuous reinforcement miti. Shanaffaa kanaaf arfaffaani soba sadaffaan sobaa jechuudha. Shanaffaan during conditioning a previously neutral stimulus is transformed into the conditioned stimulus. True. Kun hiikaa classical conditioning jechuudha. Saniifiyyuu kun wanti duraan neutral ture tokko sababa unconditional natural stimulus wal fuwana dhiyaateef conditioned stimulus jijjiiramuunsaa dhugaadha jechuudha. Gara tiruu foolsii kee abaanee
gara multiple choice gara filannootti yommuu dabaru instruction akkana jedha. Choose the best answer from the given alternatives and write the letter of your choice on the answer sheet provided jedha. Kun amma answer sheet provided jedheera sirriidha jechuudha. Garuu 14% lakki gaaffii 15tu jira 15% ta'uu irra jira jechuudha. Tokko psychology is considered a science mainly because it relies on direct observation. Which field of psychology supports this jedha. Gaaffii baay'ee salphaadha. Akkuma kanaan dura jenne behaviorism jedha jechuudha. Behaviorism focuses on observable and measurable behaviors jenneera waan ta'eef saayinsawaa isa haa taasisuyyuu malee harreen kanneen as keessa tarreeffaman keessa kan irra caalaatti deebii ta'uu danda'u dheera jechuudha. Best answer if correct answer in adda. Correct choose the best answer jedha kun instruction isa choose the correct answer jedha taanaan gaaffiin lama deebiin lama sirri correct yoo ta'e lama keessaa tokko iyyuu sirriidha jechuudha. Choose the best answer jedha taanaan filannoon lama sirrii ta'e achi keessaa garuu bestii kan ta'e filadhu jechuudha ta'uu danda'a waan ta'e. Lammaffaa which schedule of learning is better in resisting extinction jedha kun gaaffii arfaffaa turuu foolsislaa wajjin deema. Kan extinctionii badiinsa amala baratamee ittiin mormuu danda'u dandamachuu danda'u reinforcement isa kamiidha variableedha jechuudha. Variable fixed yoo jenne wanti wal fakkaataan nama nuffisiisa waan ta'eef wanti nama nuffisiisu tokko immoo akka amalli baratame sun badu gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa mindaa wal fakkaataadhaan hojii wal fakkaataa hojjenna yoo ta'e nuffinee hojii sana dhaabuu dandeenya jechuudha. Garuu kanaaf extensionii resisting goona jechuudha. Kanaaf variable yoo ta'e garuu ratioon isaas taayimiin isaas variable yoo ta'e garuu extensionii yookiis badiinsa mala baratamee sana resistii gochuu danda'a yookiis dandamachuu danda'a jechuudha. Dheera jechuudha deebiinsa. The term biological psychology is concerned with aggression, sexual behavior, no. Kun kan psychoanalyticidha. Depression and anxiety, no. Kun illee sanumadha. Genetics and the nervous system, eeyyee. Social anxiety, no. Arfaffaa. Gambling behavior is scheduled on the basis of variable interval, fixed ratio, variable ratio, fixed interval. Gamblinging ni jechuun waan akka tapha qumaaraa jechuudha. Kan qarshii itti qabsiifattee qarshii qabsiifatte sana galarraa argachuu dandeessu. Tokko wanta irratti hundooftu waan argattudha rispoonsiidha waan ta'eef reeshoo ta'a jechuudha. Fiksidiidha immoo vaariyaabila jechuudhaaf immoo gaambilingii jechuun hammam akka argattu hin beektu fiksidii miti waan ta'eef vaariyaabil reeshoo ta'a jechuudha. Siidha deebiinsaa. Shan a case study is a study done over an entire lifespan of one individual giving the psychologist detailed information of one's psyche. B. A study that exposes the subject to some event and measures coping skills. C. An independent study used outside the natural environment of the subject. D. A comparative study of various people of different ages at the same time. As keessaa deebii ta'uu kan danda'u A'dha. A study done over an entire lifespan of one individual. Kun qorannoo jireenya nama tokko guutummaa irratti gaggeeffamee saayikooloojistii tokkoo fi odeeffannoo gadi fagoo kennuu danda'udha jedha. The best answeridha. Kanneen jiran keessaa wal bira qabnee gaafa laallu garuu the only answerii miti. Kun amma fakkeenya ta'uu danda'a. Fakkeenya ta'uu danda'a garuu case study hin ibsu. Kanaaf case study lammaffaa B'n experimentalidha. C'n immoo waan akkanaayyuu hin jiru. D'n immoo correlation research itti dhiyaata jechuudha. So A ta'uu danda'a akka fakkeenyaatti as an example. Akka fakkeenyaatti ta'uu danda'a. Sababni isaa life span ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo torban tokko ji'a tokko ta'uu danda'a. Waggaa 2-3 ta'uu danda'a. Waggaa 5 ta'uu danda'a. Yeroon isaatu hin ta'in wanni guddaan keeziin tokko gadi fageenyaan dhimmi tokko gadi fageenyaan qoratamuusaa agarsiisa waan ta'eef. Ja'a. Which is a school of psychology that assumes people have positive values, free will, and deep inner potential, which leads them to personal growth. Kun humanistic perspective. Torbaffaa. Psychologists conducted a research on the effect of background music on mathematics performance. The background music is dash variable. Background music in effect independent variable. Sababni isaa experimental research keessatti variable lama qabna, control group lama qabna jennee dubbanneerra.
variable independent kan jennu kan isa tokko irratti dhiibbaa uumuudha kan dhiibbaa irratti uumamu immoo dependentidha groupiin immoo kan groupii dhiibbaa irratti uumame sanadha control immoo kan ittiin wal bira qabnee controlii goonu jechuudha. Ababe sells shoes for living. His salary depends on how many shoes he can sell in 1 week period of time. What schedule of reinforcement is Ababe being paid? Ababeni kophee gurguree jiraata. Mindaan isaa immoo torban tokko keessatti kophee meeqa gurgurte jedhameetu baay'ina kophee gurguramee irratti hundaa'e kafalamaa fi maalidha kunni schedule isaa jedhaa jira. Ilaa reeshoodha. Jalqaba reeshoodha moo intervaliidha? Hojii hojjete irratti hundaa'ee kafalama moo yeroo ture irratti hundaa'ee kafalama isa jedhu adda baafan. Amma kophee baay'ina kophee irratti hundaa'e waan ta'eef reeshoodha jechuudha. Lammaffaan fiksidiidha moo vaariyaabiliidha isa jedhu adda baafan. Murtaa'ee jira moo jijjiiramaadha jedhan. Kun amma baay'inni isaas murtaa'aa miti. Kanaafuu jijjiiramaadha waan ta'eef vaariyaabili reeshoodha jechuudha. Which of the following is the best example of negative reinforcement? A child getting spanked for bad behavior. Mucaan amala hamaa barsiisee miidhame. Kuni punishment and reinforcement. B. A kindergarten student being put in time out. Barataan kindergartenidha tokko sababa jeeqee fi qofaatti mana keessatti cufame. Kunis punishment adabbiidha malee reinforcement. A teenager not being allowed to go to her friend's party. Intalti reefuu geessu tokko teenager jechuun adolescent jedha. Akka bashannana yookiis afeerraa hiriyaa isheetiin deemne dhorkamte. Kun maali? Kun illee punishmentidha. Ilaa amma gasingidhumaan iyyuu sadan isaanii akka deebiin ta'e bira geenya. Punishmentidha waan ta'aniif. Sorry. A mother taking an aspirin to eliminate her headache. Kun amma reinforcement. Haati yookiis dubartiin tokko maal goote mataan ishee akka isheen dhukkubneef qoricha aspirinii fudhatte jechuudha. Qoricha aspirinii fudhachuun amalatti fufuu danda'udha. Maalidha garuu wanta unpleasant ta'e wanta nama dhukkubsu tokko rimuuvii gochaa jirti. Balleessaa jirti. Kun immoo maal godhee amala qoricha fudhachuudha akka inni jabeessu godha jechuudha. Kanaaf negative reinforcement ta'a. Actually aspiriniin qoricha mataan ta'u ta'atee hin beeku. Natti hin fakkaatu garuu. Kunafa the schedule of reinforcement delivered by giving 2 gums for a child if he or she answers 2 questions. Mucaa gaaffii lama deebisee fi mastiikaa lama kennamu. Amma lama fixedii jechuudha. Yeroo daqiiqaa lama hin jennu reeshoodha immoo jechuudha. Kanaafuu deebii lama. So fixed ratio ta'uu isaati jechuudha. Latent learning can best be described as latent learning that depends on the mental process. Latent learning kan jedhamu operant conditioning cognitive theory kan jiru keessaa isa tokko yogguu ta'u insight learning fi latent learning gosa isaaniiti. Barnoota amma barannee yeroo biraa apply goonu yookiis mul'ifnu jechuudha jennee baranneerra learning that depends on the mental process. Of course mental process irra taa'uundaa'u iyyuu malee kan best describe godhu garuu isa miti. Learning that is not immediately reflected in a behavior change. Yes, waan amma mul'atu miti. Amma barannaa yeroo biraa mul'ifna. Fakkeenyaaf digirii keessa nama barattanii baatanii bakka dhattanii qacaramtanitti immoo amala sana mul'iftu jechuudha. Kun sirriidha. Meeqa biraan yoo sirrii ilaala. Learning that is based on rewards and punishment. Lakki kun behaviorismidha malee cognitive miti. Kun operantidhaa fi classical conditioning jedhama kan hundaa'e. A type of learning that occurs after the behavior has already been done. Behavior has already been done wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu deebii sirriin biidha jechuudha. Which school of psychology is more responsible for the rise of animal research in psychology? Gaaffiin kun immoo maal jedha? Baay'inni bineeldotaa researchii keessatti akka baay'atu kan godhe mana barnootaa psychology isa kamidha? Kun behaviorismidha. Sababni isaa behaviorismiin operantidhaaf classicalidha. Operantiin hantuuta irratti hojjetanii classicaliin immoo saree irratti hojjetanii kan sana booda farda irratti hojjechuun
kabiroo irratti hojjechuun baay'achaa kan dhufe san boodadha behaviorismidha jechuudha. Which of the following is not true about social learning? Social learning and observational learning dhalalanii barachuudha jennee jirra. Imitation ilaalidha. Vicariousdha jenneerra meen ilaala. People can learn by observing the behavior of others. Sirriidha. Namoonni amala namoota biraa ilaalanii ni baratudha. Sirriidha. B. The learners must involve in learning situation. Keessatti hirmaachuu danda'u. C. Cognition plays a role in learning. Sirriidha. Cognitioniin hin jiru ta'e sammuudha waan ta'eef barnoonni sun hin jiru. D. People adjust their own behavior after observing the consequences of other people's behavior. Namoonni bu'aa amalli namaa tokko namatti fidu ilaalaniitu amala sana yookiin itti fufu yookiin dhiisudha. Sirriidha. Hundumtuu sirrii fakkaataa kan garuu sirrii bestinotti kan ta'uu kan danda'u D'dha jechuudha. Maaliif the learners must not necessarily yeroo hundumaa miti must utuu maayit jedhee okay yeroo must waan jedhuuf deebiin isaa B'dha jechuudha. 14. Which one of the following goal of psychology is more interested in estimating future occurrence of a behavior? Goal of psychology keessaa galmoota psychology keessaa amalli tokko gara fuulduraatti mul'ata jedhee kan ibsu kamidha? Kun salphaadha. Description, prediction, explanation, explaining, controlling. Egaa qormaanni yeroo hundumaa baay'ee salphaarra gara baay'ee ulfaataa deemus irra jira. As keessaa baay'ee salphaadha jedhamee kan yaadamudha. Prediction jechuudha. Waa predictii gochuun wanti fuulduratti ta'u ibsuudha. Gasii gochuun hin danda'ama. Future prediction. Hojiin waan ta'eef. 15 ibsa dhuma. An unpleasant stimulus whose removal leads to an increase in the probability that preceding response will be repeated in the future. Stimulusii namatti hin tolle tokko kaasuudhaanii amala akka itti fufu kan godhu isa kamidha jedha. Kun definitionii negative reinforcement. Wanti negative isa godhe removaliin jiraachuu isaati. Wanti reinforcement isa godhe immoo unpleasantii ta'uu isaati. Achumaan immoo amalli akka itti fufu taasise jechuun isaa negative reinforcement isa taasisa jechuudha. B'dha jechuudha. Paartii sadaffaa essee paartii gaaffii lamadhaa 10 baataa 5 jechuudha. Yookiin 4 6 jechuudha. The effect of watching football game on school performance jedheetu independent variable, dependent variable, experimental group, control group adda baasedha. Independent variable akkuma sirrii dubbanne variable isa tokko irratti dhiibbaa uumuudha. As keessa variablein jiranii football game, watching football gameidha. Kan lammaffaan school performance. Kanaaf independent variable watching football game yogguu ta'u dependent variable school performance isa watching football irratti hundaa'u. Akkana jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti kubbaa ilaaluun firii barnootaa irratti dhiibbaa qabamuu hin qabudha. Dhiibbaa irratti dhufe firii barnootaati. Dhiibbaa fide immoo kubbaa ilaalu. So independent variable is watching football game, dependent variable is school performance. Egaa yeroo hundumaa researchiin akkasii hojjetamu bakka lamatti namoota walqixa qoonnee hojjenna. Inni independent variable irratti dabalamu sun experimental group jedhama. Inni ittiin madaallee utuu irratti hin dabalin bira qabnee dhuma irratti immoo firii isaan wal bira qabnee wal dorgomsiifnee compare goonee ilaallu sun immoo control group jedhama. Kan ittiin to'annu jechuudha. Kanaaf experimental group jechuun group of students who have watched the football, control group of the students who have not watched football, who were not exposed. Kanaaf deebiin isaa kana fakkaata jechuudha. Independent variable watching football game, dependent variable school performance, experimental group students who were exposed to watch football, control group students who were not exposed to watch football game. David is a 9th grade student from Sabian High School. He consecutively scored a lowest mark in physics test 4 times and hated the subject. He also hated mathematics because of its similarity with physics, but he did not hate chemistry, though it has similarity based on his case. Based on this case, identify unconditioned stimulus, conditioned response, unconditioned response, conditioned stimulus, conditioned response, stimulus discrimination, stimulus generalization. Gaaffii ani waggaa dheeraa dura baasetu deebitee dhufte waggaa 7-8 dura. Anyways, akkana jedha kun. Tokko vaariyaabilioota gara 6tu jiru as keessa. Unconditioned stimulus jechuun stimulusii uumamaan jechuudha. Unconditioned response jechuun immoo responsii stimulusii uumamaatiif deebii ta'e jechuudha. Unconditioned stimulusiin jibba maarkii gadi aanaa
galmeessu qabxii gadaanaa galmeessu scoring lowest marking unconditioned stimulus jibba horatedha condition response godhatudha jechuudha. Kanaafiyyuu hatred of the subject isin jettu response unconditioned response taati scoring low marking immoo unconditioned stimulus ta'a jechuudha. The conditioned stimulus kan jennu kan stimulus uumamaa wajjin wal bira qabamee dhufee rakkoon stimulus uumamaa irratti ga'ee dhufee isarra ga'ee yoo jiraate subject physics jechuudha. So physics ta'a jechuudha siin conditioned stimulus. Amma Pavlov experiment keessatti foonni unconditioned stimulus dha. Salvation in unconditioned response. Conditioned stimulus uumamaatii fi deebisaa uumamaa. Amma gaan stimulus uumamaa sun asitti immoo stimulus uumamaa maarkii gadaanaadha. Deebisaan uumamaa maal ta'a? Jibba subjectii maarkii gadaanaatti galmeessine sanaati jechuudha. Kun uumamumaanii maarkii gadaanaa waan itti finne hin jibbina kun general truth jedha jechuudha. Namni koorsii itti kufee hin jaalatu. Koorsii itti ulfaate hin jaalatu. So maarkii gadaanaa galmeessuun by itself it is a natural stimulus that produces a natural response hatred to that specific subject. Kanaaf unconditioned stimulus maal ta'a jechuudha? Iddoo kanatti scoring lowest mark ta'a. Unconditioned response immoo hating that subject. Kan immoo dhufee itti maxxane maatsidha lakki chemistryidha historyidha lakki maalree physicsii. So conditioned stimulus dhufee maarkii gadaanaatti maxxanee jibbame yoo jiraate conditioned stimulus physicsiidha jechuudha. Conditioned response immoo physicsii jibbame jechuudha. So hatred for physics subject. So stimulus discrimination immoo chemistry immoo hin jibbine discriminate godhe wala fakkaatan iyyuu malee. Yeroo baay'ee fiiziksii fi keemistrii wal biraan hafan wajjiniin ka'a maqaan isaanii garuu adda baase jechuudha. Generalize kan inni itti godhe yoo jiraate maalidha? Mathematicsdha jechuudha. Mathematics fi fiiziksii wal fakkaatu waan ta'eef. So hating mathematics is stimulus generalization. Not hating chemistry is stimulus discrimination. Conditioned stimulus is physics subject. Conditioned response is hating physics subject. Isaan kun sirriitti barreeffamuu qabu jechuudha. Kanaaf deebiinsaa kana fakkaata scoring a low mark hating the subject physics qofa hin ta'u iddoo kanatti condition stimulus physics subject ta'a. Condition response immoo hating physics dha. Hating the subject jechuun zeen kun physics argisiifti. Stimulus discrimination kun immoo not hating chemistry. Stimulus generalization kun immoo hating mathematics. Egaa kuni deebii akka departmentiitti kennamedha. Barsiisonni tokko tokko tarii clarity'n waan isarratti hanqatuuf jaampii gochuu danda'u. Wanti guddaan barachuu keessan isinii galuu isaati. Waa'ee maarkiidha hin yaadda'inaa. Isiniin jedha ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Deebiinsa answer sheet irratti kana fakkaata true true false false true. Multiple choice isaa AACC A as an example case study sana jechuudha BC A D A BC. Kudha sadaffaan B or C shan jettu sun lakkii B dhuma qofadha. Kudha arfaffaan B kudha shanaffaan B dha. Isiniin jedha galatooma short answeriin immoo kana fakkaata. Ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Bonaanzaa wisdemii dhaaf maatii ta'uu jaalachuu sheedii gochuu komintii gochuu tuffaa hiriyoota keessan afeera kumaatamaan maatiin horadhaa isiniin jenna kabajamaa isiniin jaaladhaa yeroo gaarii qabaadhaa yaadaaf gaaffii qabdan komintii jala nuu kaa'a.